warri nama kaatanii dubbatan kun duraan eessa jirtan? Gaafa inni maallaqa jalaa fuudhu eessa jirtan? Gaafa inni tapha jalaa fuudhu eessa jirtan? Malaanu narratti jaalate masaanu malaanu narratti baafate masaanu malaanu narratti jaalate masaanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya waan haaraa takkaan isinii dhiyaanneerra. Wanni haaraan sun maali? Keetta yoo taate saadaa fi abbaa manasii fi saada waltaanee irra bobbaanee hiine waan ajaa'ibaatu deemu jira magaalaa keessaa. Maali keetta yoo taate warreen fira Abubakrii as keessa jiranii fi warreen saahiboota Abubakrii kanummaan akka kiyyaa warreen as keessa jiran maal ka jedhan sini fakkaate egaa anaa fi saadaa hiine booda yoo fuudhees haa fuudhu ati bal'oo maaltu saadaa wajjin si qabsiisee hidhaa si hiisisee jaarsi saadaa maallaqa saati galaa fudhatee daaba fudhatee jalaa badee hanga gartee dhalatti hin heerume eessa jedhe isaan har'ammoo eessaa ba'an durawwan kana jala deemanii maaliif hin dubbatin hanga saata saamni jaarsa kiyyaasii si wajjin nyaachaa turre bal'oo si wajjin as geenye har'ammoo fuudha Abubakrii kana takkaawoo heeruma Abubakrii kana harka keessaa qabdaa gaafa jettee naafisiin waliin bu'uun har'aa ta'an ni gartaniisa. Daawwattoota hordoftoota keenya waa hedduu adeemu jiru isin ni gartan ni dhageessaniis. Dubartiin kophaa taatus isii kophaa taatus nama qabaachuu baattus namni kun dubartiidha. Dubartii wajjin dubartii yoo balleessite dubartii wajjin balleessan. Dubartii yoo wallaalte dubartii wajjin wallaalan. Mee'aaf baganeeti dumaashitii jaartii saahibii kiyyaati jeetiin as garagalee kagartee namni cinaan isii wajjin telefoona gartee karaa keessaatiin saada bal'oo kana godhu saada bal'oo kana hojii goona jedhanii hojii deemanii na hidhan. Eega saada na hidhe an saadaa hojii ta'ee isiin talalaati namni biran jiru isii wajjin wal qixxaadhu jee saadaa wajjin karaa saadaa gargalee saadaa wajjin Abubakrii barbaaduudhaaf itti kaane jechuudha. Jarreen duraan saadaa wajjin jiran achumaan callisan jechuudha. Naafi saada deemnee saada obsi atillee barbaaddu intalalaati agartuus arkubaattus wal qaba qabaannee anammoo waan hin rage arkuus arkubaadhus sibilbileetiin si hima jeeni barbaada isaa seena jechuudha. Bakkaanan gartee duraan beekusanii warreen jijjiiran mana warreen achirraa jijjiiranii bakka biraa galchan Abubakrii fi jaartii isaa ta'inni fuudhe ta'ammaa tana haariyaa warreen duraan tumsa saadaa hojii dhaabachuu jiru. Eegas karaa Abubakrii deebi'anii Abubakrii mana gartee an duraan beekusan irraa jijjiiranii bakka biraa galchan. Daawwattoota keenya argaa jirtanii waan isinii muuti irra deddeebi'uu qiyyaafillee dhiifuma naa godhaadha. Garuu maaliif irra deddeebi'uu jirani beekta? Waan amma gartee haariyaa eega nuti Abubakrii hiine kana naafi saada hiine kana ol ka'ee magaalaa keessa deemu jiru waan kanaatu irra deddeebisu jira. Irra deddeebi'uu qiyyaaf dhiifamaa irra deddeebi'uu qiyyaaf dhiifamaa daawwattoota kiyya. Garuu wanni kun nama arsite jechuu hedduu har'ammoo kaanii irra fuudhus baga fuudhe waan sana qaa jira eegartee isii garsiiftee hoo maaliif poolisa yaamtee maaliif mana hidhaa wajjin eegda warreen jiru tokko tokko kas keessa jiran as baa dubbaddaanatti bagaan bira dhaabbe
intala dhalaati. Bagaan bira dhaabba. Har'aas boruus biraan dhaabba. Isiis ta'ee dhalaa biraatis bira dhaabbuun kiyyan oolamu. Akkuma wajjin jira jeetti wajjin hin jire isaan. Isaan dhalaadhaa miskiina wajjin dhaabbaa. Waan feetan fidaa. As bahaa kottanatti fuula kiyya dura dhaabbaanatti baddaa. Oduu magaalaa keessaa dhiisaa. Abubakrii gahitan maallaqa waliif fuunee baafna. Warreen kattan taatanis dandeenyaan baasaa. Haqaatu nama gubbaa. Mana heeraa dhiyeessuunis haqa. Seerri haqa malee hin haasa'u. Har'a isin tani dubbachuun keessan bareeda. Waa hundaa'u nama adda baruutu bareeda gama kiyyaan. Isinarra osoo intala dhalaa akkuma kiyyaa kanatti silaa yaaddanii bira dhaabbachuu qabdan. Tumsa isii ta'uu qabdan. Dhiirtii duraan fuunii isarraan hin baane garuu haa fuudhu. Fuunii akkaataa lama takka sadii qaba. Namni dura if dandeeti jaartii isaa danda'e achi booda waan isaatiin fuudhu haala keenya beekadhu. Har'a immoo maallaqa isin mana dalagaa mana arabaa mana madaamii daleetee fitteen kana jalaa fuudhee daba isin bitatteen kana jalaa fuudhee nama biraa dhabuudhaan jaartii biraatti heerumuun kun rakkisa akka kiyyatti. Dandeenyaan ifumaa dalagatee isiillee danda'e isii duraatis danda'e isii boodaatis fuudhuun bareeda. Akka shari'aattis yoo dandeesse jaartii itti hidhatta. Jaartii duraatis nagaan bulchitee heeraanis akka shari'aattis bulchitee lammaffaa yoo itti hidhattes rakkoon qabu sii dandeetta. Akka shari'aattis heera ta'ee bu'abde jechuudha. Sadaffaa goote safurfaa goote rakkoon qabu. Shari'aan hanga afuriitti qabde jechuudha. Dandeettii barbaachisa. Takkitti magaban laagaarra dhaabbatanii lubbuurra dhaabbatanii waan isin daleeti takkaa wata hojii daleetan isin wanni hojii daleetaniif wanni hojii daltaniif ilmaan keessan kanaaf guddachuuf faayidaa ta'uuf ilmaan keessan kanaan barsiisuuf isinis kaawoo teessan ka duraan qabdan gartee taga nama bakkaan geechuuf ni facaafnaa osoo hin ta'in akka feene goonee jalaa fuunee dhalaa biraatiin fuunu osoo hin ta'in kaayoo duraan watti ol marattan sanitti galmaan gaggeessuu qabdan. Asuma deebitanii fakkaatan akka Abubakrii akka jaarsa Saadaa warreen dhalaa irratti caffaran warreen dhalaatti boonan warreen dhalaa jechuun ugguran warreen dhalaa akka malee godhan irraa eeguu qabdanii isin jaa. Fakkeenya jaarsa Saadaa isinii ta'u fakkeenya jaarsa Saadaa isinii ta'u Abubakri jechuun maallaqa Saada jalaa fuudhee dhalaa biraa itti heerume kun Abubakriin baana. Dhageessus dhaga'uu baattus dirreen tana dirri kana har'a Saada obboleettii wajjin dhaabba dumaashitii nagee barbaannaan qaama heeraas sanina hidhamte eega hidhamte manni hidhaadhaa nama sirreessa akkaan hin beekutti. Akkuma duraan gartee hidhamee sirraa'ee jechuun qaafii illee ba'u maallaqaan illee ba'u gabbee sanitti sirrooyitee obboleessa kiyya bal'oo duraa illee na qabatu eegas manallee sila jiradhe warreen of jiranis hedduudha. Warreen gartee gamaa gamanatti asaasanii naafisaata wal dhabsiisuu fedhanis warreen naafisee wal dhabsiisuu fedhanis hedduu jira. Garuu eega namootanii na hiitan har'a isiniin irra jira isinirallee rabbii jira. Suniif na baasaa hidha akkatti na neetanitti na baasaa bal'oo siifi Saadaas na baasaadha. Ani ajaja keessan fudhadheetin jira garaa nagayaatiin jaartii tiyya duraattis deebuun nin fedha. Waan gartee Saadarraa fuudhees jaartii tiyyarraa fuudhees jalaa fuudhe kanaas maallaqaas nin deebisaaf daabaas nin deebisaaf garaa nagayaatiin hojii jiraanna. Garaa nagayaatti dubbii deebisuun fedha.
akka dubbiin tun dhumtuun fedha jettee as baanaan bareeda. Har tokkoon manguddoon asii warreen duraan haasawu warreen saadaanis walitti sin fayyumnas Abubakri har tokkoon daytan jaarsa jaartiidha warreen jettan arreessa kuttan Abubakrii dhabnaan arreessa kuttan moo karaa Abubakrii deebitanii si baafnaa rakkoon qabu nu abdaddu warreen jettan manguddoono achi keessa jirti warreen saayibota isaa warreen xiqqoo jechuun firmaa wal dhiyaatan Abubakriin warreen si baafnaa waa takka yaadanii warreen jiru san keessa jirtu manguddoon moo lakkii san keessa hin jiru warreettan as baatu badda gama nagaatiin karaa nagaatiin furmaata goonee waan gartee isiitis maallaqa isii dhaabasii irraa garree fi gabbaa seennee achi booda waliif fayyifna warreen jettan as baatanii dubbachuu qabdan dirretti osoo magaalaa keessa deemtanii jechuu akka dhalaatti hin taane bareedaami dhiirtii as baatee dubbatti as baatu baddaa jaarsa jaartii ta'us warreen wallabe maallaqa jalaa fuudhee jaartii biraatti heerumuu kana rakkoon maallaqa deebisee yoon taaneef adda ba'u taateef hojii jiraachuu ta fuudhees hojii jiraatee saadaas hojii jiraachuu garuu waan saadaa maallaqa saadaa daaba saadaa kafaluu qaba as baasuu qaba as kannuu qaba warreen jettanis dubbaddaa dhoosatti naaseenaa asaa dubbaddaa maaliif akka namaa dhoosan akka dubartii dhoosan dubartii jettanii dhoosin akka as baa dhugaa dubbaddaa dhugaa waliif fayyadna inni noo ilma dhiiraati Abubakri ilmi dhiiraa as beetti aboo fuudhin irraan hin baane fuudhe garuu wanni nan kalata godhe maallaqa daaba fuudhee jaartii biraatiin fuudhuu kanammoo nin kanna eegaan kanne booda araarama nu gidduu buusa yoon dubbanne maali zimjee deemuun maali isi qofa dhaadachuun maali balloo kana godhe jee ana dhaadachuun maali awwaa takka wanni narraa dhiftu takka hin jirtu saahibu mateetiin si dhiisa malee takka wanni jechuun narraa dhiftu takka illee hin jiru saadaa minoo biraa biraas hin dhaabba dubartii biraa biraas niin dhaabba abbuun feete biraa niin dhaabba haqa niin deeggara kijiba hin deeggaru wallabbiin tajaajila nutti dabarte ayyaaddoo fi raajeefillee dhiifama godheetiin jira asumaan tokko tokkorra jiraachuu bareedaadha akkuma jaasanitti irra jiraadhan isaan asumaaniin dhiifama godheef hin jiraan dhiifama achi onneef jirti dhiifama onniin godheefis yaada isaan gartee ni galaa kar tokkoon karaa saadaa ta'anii deebiin mas karaa Abubakrii ta'anii manas ni galaa jiranii fi lamada ani irraa aanuudhaan barbaaduudhaan haqaan deemuudhaan dubartii hojii dhaabbachuudhaan dhaabbee mirga dubartii san falmee isa san barbaadee nama hundatti bakka godhee baasee as alhamdulillahi rabbil aalamiin baaseetiin jira garuu ogguun garsiisu saada ogguun garsiisu jaarsisii jaartii inni fuudhee wajjin rabshaan waan adeemsa adda addaa uumamee lolli uumamee namni kun rakkoo warra fiduuf poolisa yaamee wanni kara gartee qaama seeraa ta'uu ni dhiyeessineef wanni hineef rakkoo warra fidan bareedduu miti anaafillee bareedduu miti bal'oo itti geessite eega itti geessite yoo dororkuu dadhabdan takkaa nama wajjin itti geessanii maaliif addan qabinaa waan jaamu takkaa jira takkaa hoo hogguu rakkoo isaa warra fidan rakkoo warra fidanii rakkoo hanga kana hanga warra fidan maatti ustan maaliif kara qaama seeraa maan dhiyeessini waan jan jechuufin kara qaama seeraa poolisa dhoo'ee geggeessee jechuudha akkasitti to'annaa jala oolanii hidhaman rakkoon qabu alhamdulillahi nageenyi bu'ee guyyaa san waa hedduu uumame waa hedduutu
akka ajaa'ibaatti jechuun isaanis gaagar lama ta'anii jaartii fuudhee fi jaarsaa wajjin saadaas miidhuu geenii isin kophaasii waan fiituuf egaa harkatanii jirtan daawwattoonni hedduu waan isinii maruu hin dandeenyeefin xiqqoo isinii mare maaliif achuma keessaa anis jaarsinis gurbaan silaa mana isaatti garatanis kabira qamoo juusan saahibuma isaati bal'oo siin nuffite warreen jiru waan akkasii kan kaasa jechuudha maaliif yeroo san sodaatee maal jedhe beektaa anuu xiqqoo duraan si bilbiluu ka'e xiqqoo duraan si bilbilee mootummaatti wajjin fituu kan maal jee waa wayii baatuuf akka malatti wallaahi dhiirri koo akka malee wayii baatuus wallaahi nama gaddisiifte maashaallah garuu wanni hundinuu dabartee qaama seeraa dhiyaattee rakkoon qabu amma immoo furmaata warreen fiduu feetan furmaata akkana yaatu badhaa malee karaa Abubakriis ta'uun bareedaam karaa Saadaatis ta'uun osoo hin jiruun jidduu tanatti akka jaarsaa jaartii murteessanii jaartinis haqa jaarsaraa qabdi kana waan si deemsuu qaba achi booda immoo haadha ilmaan isaatii hojii jiraachuu qaba warreettan gama manguddootiin as baatanii dubbattanii waliin waan saadaataan irraa garree fi achi booda isaan walitti araarsuun nama hin dhibu cal jettanii hin taa'inaa isa maallaqaa hin baafna isa maarree hin baafna jechuu miti saadaawis dhaabbachuu qabdan akka Abubakrii dhaabbattanitti saadaawis dhaabbachuu qabdan jaarsaa yaattettanii haqa dubartii miidhuun bareedaa miti sumaaf hojii taanee as ba'a haqaan waan si irraa fuunee fi isaan walitti araarsuun rakkoon qabu gar tokkoon Abubakri wanta akkan si dhaaman jaartiin tanuma duraatitti Oromoon talamadaa itti dattus beekumsa itti dattus wallaan itti dattus bulchuu dandeenyaan rakkoon qabu garuu immoo haqa jaartii teeka duraa waan maallaqa fuutee fi daaba fuute deebisi achi booda immoo si taanaan hojii jiraata isaan lachuutu feetummoo hojii daatta haqa hin dabsin as baatee akkasittuun fedha garuu silaa daawwattoota hordoftoota keenya Abubakritti silaa siidhee sagalee isaa isin dhageessuu ni fedha garuu telefoona isaa ilaan gammaatti hin milkoonne hin arganne viidiyoo itti aantuun telefoona isaatis namarraa barbaadee itti dhahee waan inni jiru toltuu juus amtuu juus irraa inni sirii bara warri nama kaatanii dubbatan kun duraan eessa jirtan gaafa inni maallaqa jalaa fuudhu eessa jirtan gaafa inni daba jalaa fuudhu eessa jirtan gaafa inni haqasii sarbu gaafa inni haqasii miidhu gaafa isii miidhu gaafa inni maallaqa siitiin heerumu eessa jirtan tafeetee homaan taane gaafa inni fuudhu gaafa inni heerumu kuni ni heerume malee hin fuune akkuma jisanitti ammallee irraan deemu ni heerume ammallee hin fuune inni gaafni silaa fuudhu as ba'ee gaafa dhugaa dubbate gaafa san fuudhe inni amma immoo ni heerumee jaartiin qabdee akka inni telefoon hundoo akka jaartiin dhoonye jaartii isaanii jaartii duraatiin wal dhabsiifte tunis namaa duba nama itti dubbattaniis jaartiin ilmaan isaa dubbisuu dhookite jaartiin jaartii isaa dubbisuu dhookite haadha ilmaan isaa dubbisuu dhookite tunoguu kana duba namaa duba isin jaartiin takka oguu fuudhan takka wagguu heeruman jaartii duraatis mirga siin hin dhiibdu jaartii duraatis na dura jaartii qabaa beektee na dura ilmaan qabaa beektee yookaan fuuturlee taate jaarsa namaa maal ta'uu qabu san haqa jaartii duraatis firaa qabdi haqa ilmaanii firaa qabdi ilmaan isaa irraa fi jaartii isaa duraa irraa usii jettee ussisuu qabdi wanni fuute jiru sanii barisiin as baatee haa dubbatu isinis waliin dhaayiin kun inni as ba'ee haa dubbatu hayi jaartiin ilmaan keetii irraa si dhorkutu jaartii dura irraa si dhorkutu maali kun ni taate wanni kana waan hin taane ibsirreessa qofa isaa lachuutu takka hoo isii booda dhufee deemu qabdi
jaartii duraatiif mirga galakkisuu qabdi. Ajaja isaa fudhachuu baatte amma ofirraa dhiisuu qaba. Namni duraanuu heerumuu qabu fuudhuu qaba malee inni heerume eegee heerume immoo isumaatu hiika jechuudha. Isumaa ofirraa hiika. Inni hiikuu hin danda'u. Waan heerume waan ta'eef. Suniif isin dandeessee Abubakar dandeguu qaba. Kanarraa deebisaa as deebisuu qaban. Waan nama maallaqa agartee saadaa kafaluu qaban isaan lachuu ofirraa kafaluu qaban. Ofirraa deebisuu qaban. Nagaan jiraachuu feenaan san deebisuu baannaan nagaan jiraachuu isaanii hin jirtu. Abubakaris qubatee biyya tana keessa taa'uun hin jirtu. Hidhaa gabboosii dhumatti deebi'a. Haqa jaartii duraatii fi haqa ijoolleetu hidha deebisa. Sunis jiraachuu hin dandeenye. Haqaa yoo jiraatu malee hijibaan jiraachuun haftee. Rabbillee namatti hin dhiisu. Seerrillee sitti hin dhiisu. Ilma namaallee sitti hin dhiisu. Nutillee sitti hin dhiifnu. Waan feete fidda malee balaa feete fidda malee warreen cinaa deemanii haasawa gartee adda addaa haasawan. As baatu baddaa akka dhiiraatti. Hosusii dhiisaa as baatu baddaa. Arraas boruus hojiin jira. Waan feetan fiddan malee hojiin jira. Maallaqa isiitis daaba isiitis irraa fuuna. Akkana funyaan qoqqorti irraa fuuna. Waan fiddan baddan malee booda waan jettaniifuu ni laaltamme. Warreen manguddootis haqas bahee dubbachuu baannaan dhaabaa isaa. Nuutu akka seenatti fixa waan ta'u qaama seeraatu hojjetane. Suniif hin seenaa irraa dhaabaa. Sodaatanii jirtan duraanuu haqa dubbachuun feetanii. Kijiba haasoo feetanii. As baa ija wal dubbannaa. Waan fiddan laalamee. Haqa dubbachuu baannaan kijibaan way finneetti jennaan wal laallaa walii baanaas waan feetan fiddan.